sogaa waraanni bilisummaa Oromoo haareetti caasaa tana jaaruudhaaf yeroo feeti yeroo irraa fudhate tanamma achumatti hagana irratti oolu banne guyyaa biraa bal'inaan irraa haasa'uu ni dandeenya jechuudha. Gara faannoo gaa dhufne faannoon ammoo rakkoon guddoon nuun qabdu jechuudha. Sila damee isiin tuni ihaapa irraa citte amma gimboo sabaatti irraa citte amma izime irraa citte caasaa biyya alaa tambeeytee diaasporaadhaa kana fudhatte. By the way, wobo maallaqa arkachuu danda'e. Waan godhuu danda'an keessa hawaasa alarraa maallaqa arkachuu danda'an. Ammoo wanni knowledge resourcing maallaqa qofaa miti maallaqa arkatan booda kanallee xiqqishoo wanni taatu malee maallaqa guddaa arkatanii abaa'oo arkateerraa olii arkatan ummanni biyya alaatii isin gargaarra jechuu hin dandeenyu arkatanii jiran. Ammoo beekumsaa fi muuxannoo fi instituutiona biyya alaa jiru sani fudhatanii itti fayyadamuu hin dandeenye guututti. Tana amma asitti dhaabee gara faannootti hoggaa sadii deebi'e faannoon rakkinnisii faannoon irraa ammoo guddaa kan mul'atu zamana kaaseedhaadha. Itti aanaa zamana kaaseedhaa amma political wingii quubsaanii qabaanoo. Modeelli amma inni itti deemu modeeluma akka beektee woboodhaan wal fakkaata. Yeroo garrii beekadhu dhiiroo saayintistii woboodhaatu badee naannoo Amaaraa dhaqee qabsoo naannoo Amaaraa kanallee tochuu jiraa fi illee shakkitaa jechuudha. Karaa biyya alaa kanaas dhiiroo nama jabaa Oromoon qabdutu gama san garagalee maaliyaa jaraa uffatee taphachuu jiraa jennee shakkitaa jechuudha. Maaliif hoggaanne taphni abroonnatiin taphachuu jiruu fi biyya alaa taphni beektee faannoo zamana kaaseedhaa taphataa jiru qabeetee kaaraakteristikii qabsoo uummata Oromoodhaa qabaachuu tarsimoo nuti qabnu taanu jala hatatan fakkaatti. Amma isaan hagwowoboodhaa sanuu beektee gara siyaasaatiin uumachuu hin dandeenye. It's just one man show duraa ta'e maka isaanii. Zammanumaa gabbee dubbataa, zammanumaatu maarree ja'a. It's very wanni isaanii yegoba zaalaqaadha sochiin isaanii. Amma gaa oggaa yegoba zaalaqaa taate wanni takka beektan gara masaraa dhufuudhaaf gara kaapitaalaa dhufuudhaaf kaaraakteristikii mootummaadhaa qabaachuu qabda. Bilisa baasaa bira kutuu qabda oggaa faayinaalii dhufte. Amma ihadii TPLFin akka bilisa baasatti deemee 81 irratti 82 irratti kaaraakteristikii mootummaadhaa uummate. OPDO uume kaan uume amma takka haani hoggaa London dhufu already road map harkaa qabata mootummaa isa gootu jechuudha. So gaa hoggaa daqiiqaa 70 ol taphattee daqiiqaan diidamsi hafte bilisa baasummaa keetirraa of jijjiirtee gara beektee gara mootummaadhaa kaaraakteristikii amala mootummaadhaa uummachuu qabda. Damee hoggansa ijaarsa bal'aa uummattee addunyaallee konvinsi godhuu qabda. Wanni tun kufuu jirtii hoggaa kuftee bakka bu'uun hin danda'a agarsiisuu qabda jechuudha. Yoo bakkaan bu'aa agarsiisuu baatte humniti addunyaadhaa kaapitaalaan cabsitee akka seentusitti nayyaman. Yoo sitti amananoo jarri kuni karoora gahaa qabanii hoggansa gahaa qabanii gahumsa gahaa qabanii yoo jaanitti amanan sa'aan 20% isa crucialidha. Sa'aasan isaaniitu siif xaahu. Sa'aasan isaan beektee saankshiina mootummaa Itoophiyaatti jabeessanii mootummaa Itoophiyaa isilee godhanii even beektee gubbaanii beektee intelligensii basaasummaa si kannanii mootummaa keessaa nama si qopheessanii walitti si hidhanii 20% san irra guddaa roolii beektee geopolitiksiidhaati. Yeroo jirtan moo kam? Takka darbadhaa ni jirtani. So qabsoon hadhootuu fi tanama dhibdu diidaman duraati. Diidaman maffaadhaa hawaasatti harkatta. Diidaman sadaffaadhaa ififuu beektee birookiraasii mootummaadhaa san infiltireet itti goota. Jaatami wakam yoo obsitee eega birookiraasii haga tokko harkattee parsanttuma 10 irratti daatte 70 gahannaan addunyaan ulii
parsantii kurnan boodaa sanii kaappaasitii kee mootummaa ta'uun hin danda'a agarsiifatta. 80 waggaa taate addunyaan parsantii kurnan boodaa kana kaappaasitii kee analaayisii gootee sitti amannaan 20 ifiifuu si fixan. Ifiifuu already waraqaan beeytee yoo baafachuu feete isaan baafachuu qabdu ammaan abiyyiidhaaf ni kannamti jechuudha. Already mootummaa Dubai taatu dubbisanii abiyyiin haa dhufu sibirahi maallaqa haga nyaachuu feetis fudhadhu faamilii keetis baafadhu biyyaa seef godhi lubbuu teetis seef godhin already gara beeytee embaasii Ameerikarraa gara beeytee Awuroopparraa addunyaan hundinuu abuufirraa deem yoo ham deemne taate ammoo beeytee biyya tana seef godhuudhaaf tarkaanfii sirra fudhannaadha. Ta diinagdeedha, ta siyaasaadha, ta securityidha, ta isarrattu inqilaaba godhuudhaatiif isa dhowuudha. Mootummaa tana keessaa illee nama si gargaaru siif kennan. Jeneraalotaas walitti siidhan because irra guddaa beekadha wanni embaasiin Ameerikaa dalagu mootummaa dhaabbatu tana keessatti mootummaa qabanii jechuudha. Irra guddaa addunyaa tana gubbatti mootummaa dhaabbattu hunda keessatti beeytee warra mootummaa keessa jiru ha Ameerikaa wajjin communication qabanii jira. So diidaman boodaa san atiin capable taatee as baanaan haala siifan jeessan. Ammoo akkatti Mangistuu Hayilamaariyaam lolaanii miti bara 20% sani Ameerikaa waffite. Isaan amboo gahan London dhaqanii amansiifatan akka karoora qaban garsiifatan sammooda Ameerikaa baatu boha ofirraa deemii jaalini jechuudha qaalichan wayyuu ijoollee teetii fi naatis maallaqa fudhattanii yoo deemtanoo waswaasaniiti waswaasul khannaas itti ta'anii Mangistuu Hayilamaariyaam xayyaarattiif darbee kute. So senaariyoon gaa Itoophiyaadhaatis akkanaa ni dhufa ammoo maaltu murteessaa faannoon rakkinni isaanii wannuma sanuu qabachuu hin dandeenye jechuudha. Naannoo Amaaraa dhiisaa kiiloo naannoo Amaaraa sanuu bakka takkatti deebifatanii akkuma damee waraanattu yoo gubaza alaqaa bira cahuu hin dandeenye transition gaasan hin goone. Ati keesseen kute gorsuun irraa akkan taanee fi rakkin isaanii sani gara siyaasaatiin ammoo uuma isaan fadhanuu namni beeku hin jiru. Ati ifamu akkam naannoo Amaaraadhaatu miidhame afaan kiyyaanin bula jechuun jiramoo if bulchaan jiruudhamoo seenaatiyyaadhamoo moo beeytee siidaa Bakar Waareedhaati beeytee Gondar keessa dhaabdaniidhamoo harma murtammoo harka murtammoo naaratiivni isaanii takriir taate ta beeytee finciluudhaa fi yaa'ii tan hundaafu maali sanijaa haqa gootuuf hin jirtu jechuudha. So political clarity dhabun isaanii hedduudha isaan meedha. Kana qofaa miti. Akkuma waraanninis ifiifuu military objectiviin waan akka malee murteessaadhaati. Fakkiin sanii kana. Lola ayyamatumaan sanii tuqa keessan seenu lola Iraanii fi Israa'el ogaa fudhanne gaafin jirtu objective keetira hidhaadha. Yoo objectivni Israa'el Iran akka nuclear qabanne yoo taate yoo bikka nuclear san dhoome booda Israa'el lola sanii dhaabdi jechuudha. Yoo beetee military objective isaanii amma haayyoon bobbaa isaanii duula isaanii kana regime change yoo taate ammoo itti fufaadha haga beetee mootummaa san kollaabsaalutti. Sogaa lamaan kanarraa tokko murteeffachuu qabda. Yoo lamaan kanarraa ala taate so lamaanuu akkachuu hin dandeessu. So odoo achiifachitti duultuuti wanni hundi sirraa taate. So gaa faannoon maali rakkinni isaanii ogaanne faannoonis rakkinnimmaan guddoon jirtu dhiiroo gaafin isaanii gaafii dimokiraasiidhaati filannoodhaati regime changeidha. Waan objectively lafa kaa'ame takliir taatee jirtu ammoo mootummaan ni balaaleffatan itti duulan gaa military objective kee hoggaa clearly lafa kaa'ame fakkiidhaaf 4 kiloon qabadha ogaate operation kee hundinuu ararra borurra iftaan gara kaa objective keetii sanii si dhiyeessaa deemuu qaba bar. Yoo arra dabra taabor qabattee boru Gondar loltu taate kiiloomeetira 500 si booda deebitee
Oggaa sangaa military objectiviin kee 4 kiiloomeetirii jechuudha. Ati kan hubattataate hin beeku. Gaaf matammaa keessaa lolan. Gaaf daangaa Suudaan dhaqanii lolan. Hayyee oggaa military oggaa lolli kee daangaa Suudaan keessatti waraana Suudaanii wajji fa'aa wal lolanii jechuudha. Qoraadhaan gabbu'anii. Hogguu sangaa military objectivii kee daangaa tiksuudha malee 4 kiiloo dhufuudha miti. Achi teessee የአባቶቻችንን ቤተ መንግስት እናስመልሳለን ታዲያ ምን ትሰራለህ? ሱዳን ይራዋል ጎታዴሮ ለሚ 4 ኪሎ ፈርባ ሱዳን ጁባል ፎሎል መተማ ደቀት የማሰች ያይ ጎዳችሁ ሆጓ ሀነው እንደፍጤ አሞ ኡታሌቲ ኤሰደቅ ቆቦ ለቃላ ናኖ ራያቲፍ ትግራይ ሶ ክላሪቲ ደቡን ይርቲ clarity dabu ko objective woni dani jira chuye enyu khoni ati saatu deme di famana wada walid de chale rabbi fade inshallah wa khurna la fakhay hana clearly babaqesni rasone isani le do hirmatani yadarkanatani bare dadala woni no de sunu kholi isanu provoke godajir isanu mana be takay tiyadan tidireti sallala jira fudad la ramiti wani nujanno mu madalir rakhaya wan qabso khaynyaan fayyadu tinjara wali fayyan mu bila khota tatara wayaw qabatan tarjo madaga saganta kiya torana haga qopi tarfakkat wali de chanuti no dofu kaysan fulfada garato thank you